Rayaan ittisa biyyaa kutaa waraanaa Koloneel Sintaayyoo Saayid akka ibsetti godina Gondar Kibbaanaalee Zaarimaa fi Adda Harqaa'itti miseensonni gara finxaalee 47 ta'an filannoo kan nagaa fudhachuun meeshaa guutuu waliin harka kennatanii jiraachuu ibse. Bulchiinsi Tiraamp yaada Israa'el loltoota isii Libaanos keessaa qabdu qeeqee jiraachuun ibse. Tiraamp yeroo baay'ee Israa'el wajjin biyyoota abbaa jiddu galeessaa kan waraanuu yoo ta'u Israa'el qeequun ibsame bal'inaan dhiyeesse. Imbaasiin Suudaan kibbaa Naayiroobitti argamu sababa kafaltii kiraa manaatiin cufamuun gabaafame. Manni murtii Chigaagoodhaa maatii hojjettoota United Nation balaa xiyyaara Itiyoophiyaatiin bara 2010 akka mudatee lubbuun dabreef beenyaa doora lammii Leeyoona 29 murteessuun dhaga'ame bal'inaan dhiyeesse. Mariidhaaf dursinee teenyee jirra garuu oduun cabsaa miti jechuudhaan Girmaa Seefuu waa'ee marii biyyaalessaa laalchisee oduu haarawaa dhiyeessuun dhaga'ame bal'inaan dhiyeesse. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan marti sana dhaqqabu guyyaa irraa hagayya 13 bara 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduutti taansa. Tattaaffiin hooggansa raayyaa abbootii amantaatii fi manguddoota biyyaatii waliin ta'uun taasisameen miseensonni garee kanaa meeshaa gurguddaarraa eegalee hanga meeshaa nama dhuunfaatti qabachuudhaan fedhii isaaniitiin harka kennuu isaanii ragaa bahanii jiraachuun mul'ise. Gama birootiin godina Walloo Kibbaanaa wagdiitti hojiin kabachiisa seeraa irratti bobba'uudhaan kan argame kutaan waraanaa 11ffaan garee finxaalee irratti tarkaanfii murteessaa ta'e fudhachuu fi du'aa fi madoodhaan namoota kan adabee jiraachuu ajajaan reejimantii Shaambal Xilahuun Tasfaayee beeksise. Dabalataan illee ajajaan raayyaa lixaa kutaa waraanaa Nisir naannoo Binishaangul Gumuzitti argamu godina Matakkal magaalaa Gilgal Beelitti hidhattoota seeraan irratti tarkaanfii fudhatee miseensonni garee sanii du'aa fi madoodhaan kan adabaman ta'uu ibsee jira. Warri hafan ammoo meeshaalee waraanaa qabatanii turan gad lakkisuu fi kaan baqachuuf saaxilamanii jiraachuu ibsee jira. Gabaasni kun ogeeyyii oduu naannawaa saniitti argaman irraa waabeffachuun gabaafame. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin durfamu yaada Israa'el loltoota isii Libaanos keessa tursiisuudhaan qeeqee jiraachuun ibsame. Ameerikaa fi Israa'el michuu jaboo waggaa ta'an Israa'el fi Ameerikaan waliin ta'uudhaan baay'ee giddu galeessa irratti dhiibbaa taasisaa jiraachuun beekama. Ameerikaan yaada Israa'el loltoota kibba Libaanos keessa tursuuf qabdu irratti qeeqa jabaa kaasuun dhaga'ame. Keenyi Ameerikaa kun kan dhaga'ame ministeerri ittisa biyya Israa'el kan ta'e Israa'el Kaatis loltoota biyya kibba Libaanos keessa akka turan dubbachuun booda ta'uun ibsame. Ministeerri dhimma Ameerikaa akka jedhetti Israa'el waliigaltee dhukkaasa dhaabuu kabajuu akka qabdu ibsuudhaan kabajuu baannaan Israa'el irratti tarkaanfiin barbaachisan kan fudhatamu ta'uu bulchiinsi Tiraamp ibsee jiraachuun dhaga'ame. Haatis yaada kana kan kenne wayita kibba Libaanos daawwate humnoonni Israa'el bakka qabatan keessa manneen jiran diigamuu akka itti fufan mirkaneessee jiraachuunis ibsame. Ministeerri muummee biyya Libaanos Naawoof Saalaam ammoo gochi Israa'el seera idil addunyaatti ilala manneen diigan kana balaaleffatee jiraachuun ibsame. Imbaasiin biyya Suudaan kibbaa magaalaa Naayiroobitti argamu sababa kiraa manaa kafaluu dadhabuun cufamuun dhaga'ame. Hojjettoonni imbaasiif lammiileen Suudaan kibbaa gara imbaasiitti imalan akka ibsanitti imbaasiin Suudaan kibbaa Keeniyaatti argamu kafaltii kiraa manarraa kan ka'e cufamee jiraachuu ibsanitti jiran. Hojjetaan imbaasii tokko raadiyoo Tamaazuujiif akka himetti imbaasiin naannoo Kiliman Naayiroobitti argamu kun roobii kaleessa hagayya 10 akka cufamee jiraachuu ragaadee jiraachuun ibsame. Akka hojjetaan kun jeetti mootummaan kafaltii kiraa manaa kan ji'oota 4 osoo hin kafaliin turuudhaan yeroo ammaa tana hanga kafaltii kiraa manaa ol ka'uudhaan imbaasiin kun cufamee jiraachuu mirkaneessanii jiran. Imbaasiin kun yeroo ammaan tana kan cufamu waggaa ta'u kaleessa irraa kaasee cufamuun isaallee mirkanaa'uu namoonni ijaan arganii mariitti jiran. Hanga mootummaan jidduu seenutti imbaasiin akkuma cufametti tura jechuudhaan hojjetaan kun ibsa jiraachuu miidiyaan kun gabaase. Namni Istaaven jedhamu lammii biyya Suudaan kibbaa tokko sanada imala qopheeffachuuf gara imbaasii deemullee eegdota balbalaatiin akka ari'ames dubbatee jiraachuun gabaafame. Gara imbaasiitiin kan deeme sanada akka paaspoortii imala qopheessuuf ture garuu imbaasiin kun cufamee argee jechuudhaan ragaade. Hedduun balbalarra jiru kaleessa irraa kaasee imbaasiin kun cufamuu kanatti moggatu yeroo san sababa isaa gaafadhullee garuu wardiyyaan kun osoo nantiif minna ari'uuf na saaxilee jechuudhaan ibse. Raadiyoon Tamaazuujii dubbii himaa ministeerri dhimma alaa Abbuuka Ayyul waabeffachuun akka jeetti gaggeessitoonni dhaabbata siivikii Suudaan kibbaa cufamuun imbaasiin bifa biyyattii fi dantaa biyyaalessaa fi dippiloomaasii moggaatti dhiisuudhaan sababa kiraa manaa cufamee jiraachuun gabaafame. Gaggeessi biyyattii hojiiwwan imbaasii biyyattii ala jiraniif dursa kennuu qabaa jechuudhaan ibse. Imbaasiin haala hojii dhaabuun qunnamtii alaa irratti fedhii dhabuu agarsiisa jechuudhaan kunis siyaasa naannawaatiif addunyaa keessatti dogoggora hamaa fi dantaa biyyaas ni miidhaa jechuudhaan ibse. Cufamuun imbaasii kanaa kan dhufe ambaasaaddara Simoon Juuk Denga akka jeetti dhiyeenya kana ergama Suudaan kibbaa Keeniyaatti gaggeessuuf muudaman hagayya 6 Juubaatti pirezidaantii Salva Kiir bara gaggeeffama bara aangoo isaa keessa
Manni murtii Chicaagoo maatii hojjettoota United Nation balaa xiyyaara Itoophiyaatiin bara 2010 akka mudatee lubbuun isaanii dabaraniif beenyaa biiliyoona 29 murteessuun dhagame. Manni murtii Chicaagoo hojjetaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii United Nation kan balaa xiyyaara Boeing 737 kan Itoophiyaa Max jaamu xiyyaara Itoophiyaa bara 2010 akka mudatee lubbuun dabareef beenyaa doolaara biiliyoona 29 arjoomee jiraachuun dhagame. Abbaan murtii Chicaagoo maatiin hojjetaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan dhalatan Ireland fi balaa xiyyaara Itoophiyaa Boeing 737 Max bara 2010 akka mudateen du'eef doolaara Ameerikaa miiliyoona 29 beenyaan akka argatu murteessuu dubbeemaan mana murtii Ameerikaa beeksise. Namni hojjetaa dhaabbata United Nation ture kan maqaan Michael Ryan jedhamu kun balaa xiyyaara mudatee tureen injiinara kana umriin isaa waggaa 39 fi hojjetaa sagantaa nyaata addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka ture ibsee jira. Akkasumallee hojii gargaarsa namummaa irratti bal'inaan hirmaachaa kan ture yoo ta'u yeroo rakkoon Ebola Liberia fi haala baqattoota Rohingya dabalatee hojiiwwan gargaarsa adda addaa irratti hojjetaa akka ture ibsamee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis hojii inni Afghanistan, Sri Lanka, Nepal fi Itoophiyaa keessatti hojjeteef yaadannoo fi beekamtii kennee jiraachuun ibsame. Riyaan hojii gargaarsa namummaa irratti bal'inaan hirmaachaa kan ture yoo ta'u yeroo rakkoon Ebola Liberia fi haala baqattoota Rohingya dabalatee hojiiwwan gargaarsa adda addaa irratti hojjechaa turuullee ibsame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis hojii inni Afghanistan, Sri Lanka, Nepal fi Itoophiyaa keessatti hojjeteef yaadannoo fi beekamtii addaa kennee jiraachuun mul'ate. Murtiin beenyaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 29 kunis galmee himannaa CVD dhaabbata Boeing irratti dhiyaate keessaa isa dhumaa kan ta'e hoggaa ta'u dhimma kana balaa Boeing 737 Max bara 2018 fi bara 2019 mudate walumaa galatti lubbuun namoota 340 galaafatee jiraachuun ibsee jira. Balaa xiyyaara Itoophiyaa balalii lakkoofsa 302 xiyyaara Boeing 737 Max 8 bara 2010 akka Finfinnee irraa gara Naayiroobii deemaa tureen hoggaa ta'u balaliin isaa eegalee daqiiqaa muraasa booda kufuudhaan nama 157 lubbuun galaafatee jiraachuullee manni murtii kun ifoomse. Mariidhaaf dursa kennee teenyullee garuu murteen hin dabarre jechuudhaan hirmaataan marii tanaa Girmaa Seefuu oduu haarawaa dhageessuun dhagame. Marii biyyoolessaa eegaluun biyya keenyaaf oduu guddaadha kajee Girmaa Seefuu sababni isaallee Itoophiyaanonni garaagarummaa keenya meeshaa waraanaatiin qofa osoo hin taane mariidhaan furre jennee qindoominaan mari'achaa turullee murteen tun dabarte jechuudhaan hirmaataan marii biyyaalessaa Itoophiyaa Girmaa Seefuu dubbachuun dhagame. Haa ta'uutii malee namoonni biyya alaa jiran tokko tokko biyya keenya jaalanna jaanii carraa gaarii guddaa kana akka oduutti dhiyeessuu barbaanne jechuun ibsan. Haalamaa kana keessatti namoonni biyya alaa tokko tokko biyya Itoophiyaatiif carraa hamaa hawwanillee Itoophiyaa yoomuu carraa hamaa keessa kan buune hirmaataan marii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Girmaa Seefuu dubbatee jiraachuun dhagame. Garaagarummaa waan qabnuuf mariin teenyee furuudhaaf teenyullee garaagarummaa qabaachuun oduu miti waan kajee Girmaa Seefuu wanti oduu ta'ee garaagarummaa keenya osoo hin taane mariin tun furamuu dhabuudha jechuun ibse. Yoo obsinee nuuf dhimmi naamusaa hin eegamne ta'e garuu adeemsa kana keessa wanti nama ajaa'ibu kan hin jirre jechuudhaan obbo Girmaa Seefuu marii biyyaalessaa murtee dheereffamuu qabdu osoo hin taane murtee hatattamaan murtee itti kennamuu qabuu fi murtee itti kennamuuf ammoo fedhii nama dhuunfaatiif garee muraasaa eeguun dirqama miti jechuudhaan obbo Girmaa Seefuu dheerachuu marii biyyaalessaa irratti komee qabaachuullee ibsa jiraachuun ibse. Bakka buutonni marii biyyaalessaa irratti argaman kan naannoo Amaaraa bakka bu'an marii ajandaa marii biyyaalessaa gurguddaa keessa magaalaa Finfinnee Dirree Dhawaa fi akkasumallee Aksum dabalatee naannoo Amaaraa jalaa akka galtu gaafachuu dhagame. Bakka buutonni marii biyyaalessaa naannoo Amaaraa bakka bu'an kunilleen Wallagga dabalatee Aksum Finfinnee kutaaleen biyyaa garaagaraa ristii abboota keenyaa durii waan ta'aniif naannoo Amaaraa jalatti deebi'uun godina addaa akka ta'an jechuudhaan gaafachuun dhagame. Kanarratti marii biyyaalessaa irratti kan argaman bakka buutonni naannoo Oromiyaadhaa yaada marii biyyaalessaa irratti bakka buutonni Amaaraa kaasan kana mormuun ammas murteen tun akka dheereffamtu sababa ta'ee jiraachuun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.